Akkasumali. Dabalatammoo qajeelummaa kee hundatti nu yaadeera. Akka itti na amansiistetti ishee amansiisuu yaadeera. Kanan jettu. Afaanuma isheetii baafattee akkasii hin jettii? Ilbiisa nana waan gochuun barbaanne kan godhu nan godhi. Tole maaloo wanta kana gadi qabi. Jalisi kana dura yaaduu sirriitu amma barbaaddeettu. Maaloo maalaan balleessi. Waan balleessite sirriitti beekta. Rispekta sii boodha maal abbaa kee jette. Doktari eebba balleesseera. Maaloo dhiifama naa. Jalisi dhiifama jettee amma. Doktar maaloo dhiifama naa godhi balleesseera. Obboleettiin qabdu. Qabu. Doktar maaloo mucaa qabda miti. Adaraa mucaa keeti. Siis akka obboleettii keettan dukkana gurraacha sana keessatti sidhiidhamsa. Dhugaa tokko sitti immoo urjii anatu ajjeese. Maal? Eeyyeen anatu ajjeese. Maalaaf ture? Inumaayyuu obboleettii koo yaada irreechaa turte miti. Achi si geesseetanii yaaddoo kee achitti baafatte. Ani bade gifti. Abbaan barbaade keessi na taatabattu. Afaan kee qabatteen teessu taanaan siinis akkuma obboleettii keetii taasisi dhabamsiisa. Inspektar Simboon homaa si fayyaddu. Ana badhuutii taa'e. Iddoo ofitti na rifachiisnee. Lugi malee. Urjii waliin sababa maaliif tololtan? Lolli gidduu keessan jiru maal ture? Lakki kun dhugaarraa waan fagaateedha. Lola wanti jedhamu gidduu keenya hin jiru. Callistee mana ishee deemtee ishee doorsisteere. Turi yeroo isheen dhiira wal irratti jijjiirtu ati eessatti argiteen? Maal? Bakka hin barbaadetti yoon argee maal si galti? Ati barataa miti? Adabattee barnoota kee hin barattu? Siinsii ilaallata? Isas yoo ta'e ati natti himtee miti kanan baradhu. Deebii kee eegaa jira. Tole ta'uu isa dhiisi. Yeroo darbe immoo barattoota fakkeessituu irraa yaadan fudhadhu maal jettee dhiiste? Maal taatee turti? Maalree fakkeessituu dha'u? Nan sobee? Turi garuu maaltu ishee sitti addeesse? Eenyu caalaa miti kanatti isheef quuqamaa turte? Mee maalidha? Tokkichumaan gaarummaarraa gara... Xumuri kaa! Xumuri! Seexana naan jechuuf turte? Akkas naan jechuuf turte? Xumuri malee gamme! Kan si hafe isa anaan na arrabsu miti? Gamme. Tole dhugaa miti. Kun sobadha. Maaltu? Mana ishee deemtee doorsiste kan naan jettu kun maal dhugaarraa waan fagaateedha. Mana ishee dhaqxee wal farmaan turreessin? Eeyyeen hin deemne. Dhugaadha? Eeyyee. Ji'a tokkoof guyyaa 16 dura.
Waaree booda isaatti sagalitti mana ishee hin deemne? Hin deemneen siin jedhe. Deemeera. Wal falmaan turre? Wal falmaa turre. Maaliif na sobdeere? Nan sodaadhe. Yakka tuun hojjetin yookiin yakkicha keessaa harkatuun qabaatin maal sodaatta? Ani akka ajjechaa ishee waliin wal qabatu kamillee hin hojjenne. Garuu ragaan sirratti argameera waan naan jetteefan sodaadhe. Inispeektara fuulduratti dhiyaadheen beeku. Qorannoo gaafa jedhan nan nagaa. Garuu maalummaa qorannaa yeroo jalqabaafan argaa jira kanaafan sodaadhe. Malee dhugaa waaqayyootitu wanti barbaade ta'e urjii irratti akkas gochuu hin danda'u. Falmiin keessan maalirraa kee wal falmaa turte? Yeroo meeqa hireetti afaan darbaa dubbachaa waan turteefan aarii miira keessa galee ture. Hireen jaalallee keeti? Eeyyee. Hammam jaallattan? Dachee kanarraa maatii koo taansee kanan hin jaalladhu ishee. Inumaayyuu immoo maatii koo caalaan ishee jaalladha. Kanaafiyyuu amma aarsaa amma kanaa kaffaltutti waan jaallattuuf sababa urjiitti dubbatteef nama ishee ajjeese waliin walii galtee jechuudha. Akkas jedhamti? Ani kanan goone. Dhugaa waaqa harmeen koo aduutaan akkas hin goone. Du'a keetii kunoo dhugaan waan tokko iyyuu hin goone. Humaa waan hin beeku tokko hin qabu. Hireen koo aduutu. Naamani tokko ittii kootiin isiif kakachaa jira. Wanta kana waliin wal qabatu waan tokko iyyuu hin beeku. Maaloo naaman. Tolee xumureera. Deemuu dandeessa. Dhiifama. Rakkoon qabu. Herrega kaffalu. Rakkoon qabu nan kaffala. Deemuu dandeessa. Egaa hundumti keessaniyyuu akka beektan xabichi haayilaandii kana darbatanii dhaabuudha. Kanaaf namni haayilaandicha darbatee jalaa kufe hin mo'amaa jechuudha. Isin galeera miti? Isa nuuf ibsuuf hin rakkate. Ittiin taphachaa guddanne. Isan ilaalla. Amma maalumaafuu hiree gammee fi jirraan garee tokko taatu. Kan biraa immoo gurmuu milkii fi ati immoo garee tokko taatu. Anio. Ati garee barbaadde ta'uu dandeessa. Egaa gareen mo'ate badhaasa adda ta'e qophaa'eeraa fi waan ta'eef sirriitti xiyyeeffannoodhaan taphadhaa. Tole? Shakkiif gaaffii tokko malee nitu mo'ate. Kanaaf badhaasa keenya. Nu immoo yeroo isin duune. Tole, amma eenyutu eegala? Kenna. Tapha jalqabaatiin hanga sirrifachiisu nu jenneeti. Sodaatin. Dhiifama egaa. Kuni barnoota miti. Gurmuu. Dhiifama kun lola miti ka. Lola miti kun. Warri mo'amtan wal keessan faca'inaa. Bakka tokko dhaabadhaa. Hiree gurmuu fi jirraan tapha keessaa baatanitti. Kanallee dhaabuun sitti ulfaatu. Kuwwan meedhabar. Jirraan kun lola miti kan inni jedhe gurmuu qofatu hin taane isinis hin dabalata. Dhaabuu dadhabee miti. Milkiidhaa fi jiituu nama waatan jedhetan isaanii carraaqe. Akkuma beektan immoo carraa namaa kennuudhaan nan beeka. Carraa namaaf laattee duuteetta. Gammee dabareen kan keetii kaasitti taphadha. Maal jechuudha isaan nama tokkoon nu caalu bara. Isaan keessaa abbaan ta'e tokko haa jalqabu. Tole, tokkoon keessan taphadhaa. Maa inni jiitu alatti darbachuuf immoo? Anis milkiidhaafan carraaqe. Waan beekaa haayilaandii kana kuffisaa jirtan fakkeessitanii. Namni haayilaandii kana namni tokko namni dhaabu adabamu. Maal jechuudha? Tu nuti jirru moo? Nama jabaa hojii keenyaafis sirriitti akka garaa keenyaatti nu ta'u reefu argan.
Baay'ee malee. Kolfa akkasiif gammachuu akkasii erga argine bubbullee irra bara. Yoomiin nama kennaa addaatiin dhangi'ame uumamedha. Baay'ee nama ajaa'iba. Sirriitti. Maal ta'a giiftiittis dhiyaatee gadda ishee kana keessaa otoo baaseenii. Kunis waan oolu miti. Kana gochuun hin hafu. Ilaaliin himee garaa isaanii irraa kolfu namatti hin tolanii? Gaammee, gaammee, gaammee. Maal seeta yeroo biraa gaafa hin jiraanne haayilaandiin akkasitiin dhaabama. Silee eenyu ture kun tapha buulii miti kan jechaa ture. Amma maalumaafuu tasgabbaa'e. Taphichi hin dhumne milkiin reefuun taphan. Amma milkiitu haayilaandii kana dhaabamoo? Haayilaandiitu milkii dhaaba. Jirra maal jettee turte? Dhiisi kun wal beekuu dhabuudha. Egaa amma wal dorgommichi isaan lamaan gidduutti taasifama. Isaan lamaan irraa eenyu akka moomoo walumaan argina. Gaammee, gaammee, gaammee. Maal jechaa turanii? Gaammee, gaammee, gaammee. Dhabni bar maqaa waamuudhaan miti. Darbatanii dhaabuudhaan malee. Milkii dabareen kan keeti. Yoo dhaabde mo'atta, yoo hin dhaabne immoo irra hin deebitu. Yoo dhaabuu baatte jechuun maal jechuudha? Yoo si jalaa kufee jechuudha. Anatu dhaabuu dadhabee kuffisa. Durumayyuu akka carraasiif dhaabbate malee dandeettii qabaattee miti. Sila kuffisuuf jettee dhaabde amma immoo dhaabuudhaaf jedhi kuffisa. Silas jireenyi kee faallaadha miti. Jirraa malu nurraa callisime. Jira amma asa. Warri xiinxalaa turtan maaliif callistan? Haayilaandiin akkasitti dhaabama jechaan turre. Yoon jiraachuu baadhee maal maalatu jechuu dhiistanii isiniif fayyada. Tole yoomi amma badhaasa keenya nuufiti. Eeyyen badhaasa keenya nuuf kenni malee. Tole gaagaa'is. Bishaan dhuguun kalee nama akka qulqulleessu beektu miti. Kanaaf bishaan haayilaandii kana keessa jiru dhugaa. Badhaasni kana jaalessaa dhufa. Maal? Kun badhaasa ajaa'ibaati. Nuti badhaasichi feekee akka ta'e barreetii barkan mo'amne malee dhaabuu dadhabnee miti. Maal godhe laata? Taphachiisi jennee nuti itti arginaan bishaaniin qaama dhiqachiisan. Haayilaandii tokko dhaabdanii badhaasa akkamii eegganii turtanis? Waan shaampiyoonaa olompikii taatan itti fakkaate. Gadi tokko taanii amootamnu. Ani illee al tokko dhaabeera. Ati immoo al tokko iyyuu yoom dhaabde? Ati immoo erga tokko yeroo dhaabdeetiin lammata maaliif dhaabuu sitti ulfaata? Sidha akka nama dandeettee addaa gonfateetti dhaabnu malee jettee laphee nu bokoksitee kan nu eegalchiise. Pa oduu. Haayilaandii tokko darbadhaa jennaan akka waan rasaasa rukutaa isiniin jedhanitti sodaattanii dhaabbachaa turtan. Ani immoo inni isin toluuf jedheen eegale. Nuuf goote egaa kunoo argine. An kanan jedhu sin gaafadha jedhee naaf hin jennu. Maal ture? Inspektar Simboon maaliif si fuutee deemte? Maal sirratti argitee si shakkuu dandeessi? Maal barbaadaa jirta? Maalidha kun? Dursisa Dr. Eebbaan natti ergedha. Kan Dr. Eebbaa ta'uu isaa maaliin barte? Inspektar, ani isaan alatti diina kan biraa tokko iyyuu hin qabu. Waraqaan kun balbala jalaan darbatamee hin arge. Sanuu halkan walakkaa. Yoo halkanii daamoo? Eeyyee. Kan biraan immoo si fayyadaaf si hin fayyaduu isaan beeku. Garuu Dr. Eebbaan yeroo garaa garaatti namni nuyi gadoo ba'uudhaaf barbaadu nama tokkodhaan aan jechaa tureera. Maal? Gadoo maali? Kana caalaa iccitii nama sanaas ta'e eenyummaa nama sanaa waan tokko iyyuu natti himu. Eenyuun haaloo ba'uu barbaadda? Eenyummaan nama sanaa eenyudha jedhee gaafan gaafadhuun natti himu tasuma iyyuu hin barbaanne ture. Akkasiin jechaa ture taanaan atis nama haaloo ba'uu barbaaduu qabda jechuudha. Eenyudha? Hireedha. Hiree? Maaliif?
Tokkoffaa gammee baay'een jaalladhan ture. Lammaffaa immoo hiree waan hundumaatiin waan na caaltuuf ittiin hinaafan ture. Urjii wajjin waliif hin gallu. Wal lola kan isin jedheefis kanumaaf ture. Garuu kun hundumtuu tureera. Amma gammeefis ta'e hireedhaaf miira akkasii hin qabu. Dooktar Eebbaan kanan beeka ture? Eeyyeen. Kanaafuu Dooktar Eebbaan hiree miidhuu barbaadaa ture jechuudha. Garuu maaliif? Anuun beeku. Amma har'aatti maaliif na dhoksite? Maaliif natti himne? Inspektar, hin yaadanne ture. Erga yaadadhees immoo sitti himuun sodaadhe. Dhugaa moo hin dagatte? Dhiisi malee. Du'a keetii dagadheen. Maali sababa maaliitiif si dhoksa jetteeti? Wanti qulqulleessitu yookiin uffata qulqulleessuuf si gargaaru jira? Qaba. Maaliif jette garuu? Ammas waraqaan biraa akkasitti hin darbatamneef qaawwaa bilbila kee jala keessa jedhe. Inspektar, ana manne miti. Nagaan oolche. Egaa kanuma mana urjii deemee waan ani itti dubbadheef ragaa qaba jettee na shakkite. Ati maaliif natti himi? Maal? Sababa kootiin urjii waliin akka wallolte. Kana maal jedheen sitti himame? Sababa kootti walloltan jedhee akkatti dhiphattuufin sitti hima? Tole adeemu. Maal taateetti? Maaliin ta'e? Aarteetta bara? Hin aarre, homaas hin taane. Wanta yoomiin godhe nama ajaa'iba. Tokkichumaan miira mooraa sanatti jijjiirame. Miti. Mucaa kana fakkaatutti balleessuuf koo gaafa yaadudha. Akkanuma miila duwwaa ramachee irra jituutti lubbuun kun dhibbatti. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf ati isaanis itti yaadnee kanan goone. Garuu gidduutti immoo samiinirra. Itti yaadnees ta'etutti yaadiin namoota sitti dhiyoo ta'anii miidhamuun isaa sirrii jijjiireera. Balleessaan immoo dogoggoraa waan ta'eef balleessaa sana hin jijjiiru. Osoo hin beekiin waan gooneef sirrii ta'uu hin danda'u. Balleessineerra. Maal taate? Jiitu. Ifama. Natti dubbatte? Natti dubbatte? Kana hundumaa dubbadhee nan dhageenye jechuudha? Ifama sin dhageenye. Maal naan jetteeyyuu? Nagaa keetii garuu. Har'a miira gaarii irra hin jiru. Harri guyyaan isaa baay'ee namatti tola miti. Namatti tola moo? Anaan beeku. Anaan guyyoonni hundumtuu erga walitti fakkaachuu jalqabanii beeku. Akkamitti? Maali sooroma baate moo? Sooroma? Eegaa jechuun koo guyyaan boqonnaa fi guyyaan hojii kan wal jalaatti fakkaatu namoota soorama ba'anii dheedheessan. Hogganaan har'a wixata barfatteetta yookaan immoo sammuunsaa har'a sanbata guddaadha. Guyyaa boqonnaati jedhee san dirqisiisu hundumtuu jalaa wal fakkaata jedheetan kan hin jedhu akkami qo'annaa kee akkam goote? Yoomi yaada koo bakka tokkotti sassaabee qo'achuu hin dandeenye. Egaa yeroon boqonnaa keetii haga dhumutti as taa'ee si wajjin haasa'eera. Kanaafuu egaa fardiin geessa malee loluu isa jedhu na yaadachiisa kun immoo. Kanaafuu yeroo boqonnaa kee sirriitti si waliin ta'eera. Amma immoo deemee waraana naan jechaa jirta? Sababni isaas dirree waraana keetii barnoota keetii diinni kee immoo Ingiliffaa, Maatsiidha, Ikoonomiksii, Joogiraafiidha. Isaan sirriitti qo'attee dhokkee irraa kaasuu qabda siin jechaa jira. Yoomi guddaa kan ta'an. Homaa rakkoon qabu. Beekti. Yeroo daree dhaabaatu maal hojjetta? Akkas taanaan wal arguu dandeenya jechuudha. Tole. Nagaa tole. Guyyaa gaarii qabaadha. Tole. Siisi dhukkuba rakkoon kee maalidha? Maalin si godhe immoo? Waan garaa kee erga goote booda nama nagaaf fakkeessuuf hin yaalin. Jalqaba Dooktar Eebbaa shakkamaa gooti. Itti aansee beekaa. Amma immoo gammaddeetta sitti toleera? Hiree na amani.
Ani beekaas ta'e gammeen akka isaan shakkaman hin goone. Dhimma mataa keetiiti. Na amanii? Si amanuu? Si amanis bu'aasaa argeera bara. Ati maatii koorraa yoom buuta? Mee maal akka taanu barbaada? Shirra kan kee bulee kee yoo hin dhumuu ta'e nuti akkam taanu? Dubbadhu kaa. Maaf callista? Maaliin? Maal falmitu? Otoo isheen jirtu nagaa maaliitu jira? Hiree? Ilaa barsiistu maal seete? Urjii kan ajjeese Dooktar Eebbaadha jettee inspektariitti himti. Amma immoo beekaa fi gammeen akka waan harka keessaa qabanitti isaanii shakkamaa taasiste. Hiree maaliif nan dhageessate? Ani isaaniin Callis! Waan as hin beekne hin fakkeessin. Hiree maaliif hin dhiistu? Kuna malee erga yoomiti fiddeedha. Ani barsiistuu keeti malee hiriyaa kee miti. Amma lamaan keessanuu asii deema. Akeektuuwwan muraasni argaman. Giiftii malee barataan milkii jedhamu Dooktar Eebbaatu ajjeese akkanaan jedhee ture sitti meen ture. Yaada isaa jijjiiree abukaatoo Dooktar Eebbaa ta'eera. Akkamitti? Maaliif? Hin beeku. Akka giiftiin jettutti Dooktar Eebbaan nama maallaqaa waan barbaade gochuu danda'u waan ta'eef milkiis maallaqaan guyyamseeti shakkii jedhu qabdi. Kun akkaataa ija kee Dooktar Eebbaa irraa hin kaafne si taasisa. Namni tokko yeroo gabaabduu kana keessatti yaada isaa jijjiiree jechuun duuba isaa iccitii dhokataa tokkotu jira jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannaa hordoffii kee Dooktar Eebbaa irra godhi. Tole, dabalataan immoo barreeffamni Doorsaa Barraan mana ishee keessaa argamaniiru. Barreeffamnichi kompiitaraan waan barraa'eef kan eenyu akka ta'e adda baafachuu hin dandeenye. Garuu nan qulqulleeffadha. Gaariidha. Kan biraa immoo giiftiitti dhiyeenyaan hordofi. Namni obboleettii ishee miidhe ishee kanas waa tokko gochuu danda'a. Kanaafuu sirriitti eegutu sirra jira. Tole koomaandar, oolmaa gaarii. Ameen. Siifillee guyyaa gaarii. Akkam ooltan inspektar. Nagaa kooti. Maaliif na barbaadde? Waan sana maalirra akka keessa baruuf si barbaade? Waan inni irra ga'e si beeksisuuf dirqama kan qabu hin beekun ture. Akkas jechuu barbaade miti. Waan urjii xiqqoo waan na yaaddeesseef tariitii wanta si gargaaru jira laata jedhee. Karaa kamiin na gargaaruu barbaadde? Sirra beekuu baadhus namoota shakkite irratti waan sirrii goote jedhee naqama. Maal jechuudha? Namoonni ati shakkite hundumtuu namoota urjiitti dhiyoo ta'anii fi namoota isheef quuqamanidha. Isaan gidduudhaan namoota ajjeese barbaadutti namni nagaa akka miidhamne hin sodaadhu. Maaltu si fadhu? Baay'ee si galateeffadha. Maaliif? Gumii waliin akkamitti waliin argine gochuu yaalu kee. Inumaa guyyaa sana sitti nama jedheen dagadde. Guyyaa sana si oolchittu maal akkan ta'e beektaa? Maal taate? Yeroo darbeen waliin sin arge. Sin barbaade jedheeni fuudheen deemne? Eeyyee maaltu ta'e? Maaliif na barbaade jedhee gaaffii natti baay'isna. Afaani na bahe akka na qo'achiistuuf hin jedhuun sitti fakkaata? Kanaaf ammoo osoo hin jaallatiin gumii waliin qo'achuuf hiika. Kun maal isaatu nama kolfisiisa ree? Yeroo meeqaan sin qo'achiisa jedhee si kadhadhee hin dadhabne amma dirqama yerootti gumii waliin qo'attu yaadii kolfa qabachuu hin dadhabe. Kolfitee duuteetti. Kun tamboo nama aarsisa malee nama kolfisiisa amma. Aliyaanonni jechama tokko qabu. Quba kee tokko duuba hin dhokatinii jedhu. Quba kee tokko duuba hin dhokatin. Maal jechuudha? Namni quba isaa tokko duuba dhokachuu ni danda'a? Hin danda'u. Kanaafuu waan hin fakkaanne hin hojjetin yeroo sin jechuu barbaadan quba kee tokko duuba hin dhokatinii sin jedhu. Atis immoo quba kee tokko jala dhokachuuf yaalaa jirta. Dhugumatti immoo kana sitti qoosee sitti kolfuuf jedheenyaan. Sirrii jette. Gowwummaa koo duruma situ jijjiirama jedhee si taasa'u koo. Eessa abbaa keeti? Atis akkanatti natti qoostee na aarsaa turte. Baga. Jecha maal lafatti balleessite? Quba tokko jala hin dhokatin maal maal? Kanuma biyya kana hunda keessa jecha xaalaanii filattee? Beeka. Namoota shakkite irratti ammatti waan sirrii hin goone jechuu kee hin fudhadhu. Urjiidhaaf yaaddee akka jette naaf gala. Na gargaaruuf yaaduu kee sin ajaa'ibsiifadha. Garuu qorannoo keessatti Three Eyes wanta jedhamtu jira. Three Eyes maal jechuudha? Eeyyeen Three Eyes jechuun information, interview, instrument jechuudha. Information jechuun mala daataa ittiin funaanuun jechuudha.
CCTV kaameraa fi wantoota kanaan wal fakkaatan jechuudha. Interviiyuun immoo wantootan qorannoo amma ammaatti godhee fi wanta gara fuulduraatti gochuuf jirudha. Instrumentiin immoo qorannoowwan akka foorensii DNA qorannoowwan ashaaraa geggeessu. Ani immoo qorannoo urjiitiif bakka itti ramadame informationii fi instrumentii irratti soorsii hin qabu. Kanaafiyyuu wanta irratti hojjechuu danda'u xiyyeeffannoon informationii irratti. Ta'uyyuu ana eebbaa fi namoota isheetti dhiyoo jiran shakkuun kee gaarii miti. Hiree qofa ta'e bara. Isheenis warran qoradhe keessa jirti bara. Urjiin gara guyyoota dhumaarra ishee arrabsaa turuu ishee hin dagate. Kanaaf kun shakkamaa ishee taasisuuf ga'a. Ammoo hin baay'ifte. Daangaa darbiti. Hiriirraa ija kee kaasii tolee rakkoon kee anaa wajjin qofadha. Na dhageessaa? Hiriirraa bu'i. Mee waa'ee kee dhatti? Waa'ee kee fi akkamitti akka hiree guddistee dhatti? Sitti immoo barbaachisaadha moo? Ani qorattuudha bara. Gaaffii barbaachisaan taane akkamittan si gaafadha? Maaliif na barbaadde yoom? Lakki calliseetuma malee waan biraatiif miti. Miira qoochuu keessan jiru waan naan jettiif tarii wajjin hin qo'anne jedheetan. Maaloo dhiisi. Inni na taafu. Maaliif? Jechuun koo kan... Ati naachuraalii baratte. Ani immoo namni barnoota addaan kute akkamitti na qo'achiisuu danda'a jettee waan akkas naan jettee natti fakkaate. Ani akkas hin jenne afaan kootis hin baane. By the way ati nama naachuraalii baratte dhiisiiti nama soshaalii barates qo'achiisuu irra darbitee nama yuunivarsiitii jirullee nama qo'achiisuu danda'u. Dhiisi kana hoo baay'ee arbeessite. Garuu immoo na taafu. Yoo ta'e illee waan biraa haasa'u. Tole waan biraa. Tole qoosaa tokko sitti himu tarii yoo si bohaarsa ta'e. Natti tola. Ergumaan qoosee yeroo dheeraa ta'eera bara. Maal seete yeroo tokko maatiiwwan tokko galgala ta'anii osoo oduu dhaga'aa jiranii oduu tokko dhaga'an. Oduun sunis mootummaan maal jedhee baasee namoota daa'imman 5 qabaniif miliyoona 5 nan kenna nan badhaasa jedhee yeroo haasa'u dhaga'anii jechuudha. Achi booda isaan immoo ijoollee 3 qofa qabu. Kanaaf abbaa manaa ishii maal jedhee gaafatanii haadha warraasaa giiftii koo balleessaa guddaa balleesseera. Garuu maallaqni kun nu darbuurraa dhugaasaa sitti mee dhiifama naaf gootee osoo maallaqa kana fudhanne maal sitti fakkaataa jedhee gaafateen jechuudha. Ijoollee 2 alaa qabaa jedhee itti hime. Achi haati warraasaas miliyoona 2 amman dhabu jettee tole fidii kottu jettee itti himte jechuudha. Achi gammadee ijoollee isaa 2 alaa fidee yeroo dhufu ijoolleen isaa 2 immoo mana jiran hin jiran. Achi ijoolleen koo eessa deeman jedhee yeroo gaafatu haati manaasaa yoo maal jetteen gaariidha. Dhiironni hundi dhagahaniiru. Kanaaf abbaan isaaniis oduu sana dhaga'ee dhufee ijoollee isaa fudhatee jettee itti himteen sin jedha. Inni ofii masaa qofa waan bakkeedha qabu seemoo. Giftii akkam? Akkam nagaa keeti? Giftii ani nan deema wal argina tole nagaatti. Wayyaa? Kasoo wal argina. Tole nagaatti. Jedhi. Maal taataniiti? Maal abbaa isaan beekaaf? Wanti kun jaalala isaa qabaachuudhaan kan ka'e kan taane. Ani moo yoo mana hojii dhabe. Akkuma na argitu dargaggeessadha. Wanti kamuu narraa bareedus ta'e na hawwisiisuu danda'a. Ani garuu fedhii qofa wiikoo hundumaa dhiisanii reedhaaf jiraadha. Wantoota gochuuf danda'u qofa osoo hin taane wantoota gochuuf hin dandeenyes gochaa fi ishee guddisa. Tokkitti obboleettii kooti. Yeroo namoonni gaarummaa ishee odeessan jabinaaf ogummaa ishee akkasumas dandeettiif beekumsa isheen umurii kanatti qabdu yeroo dinqisiifatan ana caalaa kan gammadu namni tokko illee jiru. Guyyaa tokko gadditee ishee arguun barbaadu. Isheen kolfite jechuun guyyaan koo ifaa ola. Gammachuun koo daangaan qaba. Hawwiin koo gammachuu ishee arguutu. Akka obboleessaatti akka abbaatti akka isheen sodaattu hin goone. Sodaa keessa jaalalleen jiru waan ta'eef.
Ani maallaqa istee qabeenya ishee dhaalchisu biraan qaba. Garuu dhaalchiseera jedhee kan irratti hin buune inni maashina uffattee jirtudha. Yeroon ishee waliin dabarsee hunduu jaalalaan kan kutamedha. Mukaa'ee yookiin waa aaree yoo argite baay'ee gadditi turte. Jechuun hiree waaqayyoo eebbisee waan rakkiftee hin beektu. Kenna barii subii erkoo koonsiin jedhee qoreetu si marsee ruhi kiyya qoree duratti yoo namni ebiluuf lubbuu koon kenna jedhu fakkeessuu beeynatti fakkaata ture. Har'a garuu akkasuma hin taane waan jira. Manaf kalaqee yoom fudhachuuf jedhu daandiirratti maqee akkani warraaqne jirri keena hudhee jaalalli qulqulluu qalbii kiyya fuudhee. Kanaaf illee yakka kana keessaa kan harkaan qabees sirriitti bareechuu garuu hireenas keessa galuuf ani yakkichaan shakkamuu naaf wayya. Xumurteetti taanaan deemuu dandeessa. Utuu anatu si barbaade ta'ee xumurreerra waan ta'eef deemuu dandeessan sin jedha. Kanaafuu situ na barbaadee dhufe waan ta'eef xumurteetti taanaan deemuu dandeessa. Miila keessa galee daangaa darbeera yoo ta'eef dhiifama. Maqaan hiree akka hin taanetti yeroodhaan ibsuun danda'u baay'ee na dhukkuba waan ta'eef. Du'a urjiitiin wal qabatee immoo wanta si gargaaru tokko jiraachuu danda'a. Qophiidha. Hireen amma eessa jirti? Anuun beeku. Tariitii yeroo isheen itti mana barumsaa galtu waan ta'eef mana seenuu dandeessi jedhee yaada. Kanaafuu amma mana duwwaatti akka hin galleef utoo deemtee wayyuure. Hire.